namni tabsiisaa jira messenger jedhanii messenger jedhanii messengeruma san keessattuu hundama jabaatu messenger san keessa obaafa taa'u osoo mata heewu jechuu way dhuunfaa keessa maaltu nama galchi osoo mata me dandeettii kan keetiin baafatte saada laa intala oromooti bakka anamma kana ma abbo fakkeessirratti ila reetii rakkoon keessa barnaa gala maal jettan ila rakkoon keessa maal seetan yeroo namni dhugaasa qabu dhugaa saadhaan dubbattan dhiiroo namni sun nutti jibbaa jettan namni sin jibbu sinaa jibbu dhugaa namaa dubbata dhiiroo daraati matamma deeggaraa ati mooraalii godhaaf osoo hin taane as gabbeessa jiraan abboona dhaqi mooraalii dhugaadha mooraalii akkana jira gamaa anama fakkeenya gamaa nagaa buusuu seene malee sa'aadaa miira keessa galchee boojjisuu seene la atamma wanna taasaa miskiina mimmaan boojisaa isa kun immoo gurraacha rallaalini inni akkasi ilma dhiiraatimi ilma dhiira rabbiin maaliif uume akka inni sammuudhaan yookaan immoo dandeettiidhaan shamarran caaluufi miti. Bu'i jedhiin kaawwan ofii bu'i jedhiin maaliif kotto obboleettiin koo bu'i siin jedhaa jirti. Baaboo kabaja walitti akkamitti siin kadhadha. Amma tasgabbaadha geeffata. Ofii isatti seene malee namni seen isaan jedhellee hin jiru jechaadha. Anamma ofii seene laa. Nasi obboleessa ta'uunis akka obboleessa kiyyaatti kabajaan okkee. Siyaasaa damiira keessaa bahe nagaa buusuu barbaada dhageeffadha. Amma nagaa jechuun immootu sillee nama birallee miidhuu osoo hin ta'in akka ilma Oromootti amma namummaatti amanne noormaala namni nama unkaan wannoon walitti bu'aa beekta. Obboleeyyan dhiisiti kan midhaan irra kaanii bilcheessan kun walitti bu'a. Siigale soo akkasitti ilaali yoo akka tasaa dogongorruu jiraate namni kun diinummaa wayii lafa wayii walitti hin qotattanii daangaa wayii walitti hin qabdanii waa wayii bakka sararri wayii osoo walitti si fide sanii jibbitan sararri walitti si fidu hin jiru noormaalii geemii waan jedhamu kan amanuu dadhabe Oromoon kenna geemii jechuun ani jibbaa namaa akkan hin qabne eenyuun hin beeka namni na beeka natti yoo lafachi jiru ni beeka eenyuun hin kabajan hin jaalladhaan eenyuun garuu gaafa namni inni feemisa ta'es inni immoo giiftara ta'ee giiftii qabus akka namaa gadiitti si tuffatee si laalu si aarsa waan hin taane gaafa inni siin jedhu warri taanee dhaggeeffatan miseenjara keessa bulti gaafa siin jedhu miseenjara keessa dhaggeeffatti gaafa siin jedhamu ofiifis miseenjaraan janajjananii fidaarani qaba ani makiinaa diimtuu tokkittii waan argadheefi kan inni miseenjaraan janajjanee fidu. Rakkoo miti barreessa akkasumaan guddistee ilaalin atti haa jedhamu maal keessa jira yeroo waa namaan jedhamu namni kun miira akkamii keessa jira namni kun jireenya dhuunfaa isaa jiraataa jira isin hubadhee baran jira nama shanan na daawwatu tuffataan jiru nagaa nan argataa jira amma argadhu akka hubadhetti amma isintu taphaxiiqii taphataa turtanii taphaxiiqii taphatan isaa irratti tapha nagaa taphannee wal biraa tapha nagaatu xiiqii ta'a oduma taphatamu gamaa gamanaa taphni yoo hoo'ee jedhe xiiqii nama qabasii galee kun uumamuma geemiti sana booda yeroo tana namni akka tasaa yoo waa jedhe nama aarsa dhugaadhaanis geemii taphadhee waan beekuuf jechuudha atamma bannaatish si kadhaa waa si kadhadheen beeku ati nama nagayaatitti si beeka ammas nama nagayaa ta'ii namootuma jara si araarsina jara orsensi afootuu si jedhanii afootuu jettee fi deemta bakka hin barbaachisu wannoo jechuun si galee walitti mufachuun karaan namaa walitti mufattullee baay'ee hin jiru ati soo isaan illee immoo haa tokko akka sirraa hin qabne annan amanaa nama hundaa nama yeroo san ture galchi nagaa buufnee qolfine adda yaanaa ishee kanaaf jedhi bakka waan jiru haasofnee ila reeti dhaggeeffadhu ila reeti abdiingi waa deebiseen kaa biqeengi waa deebiseen kaa ataraarsu seente bojoo rooli buusuu seente jechuun maa miskiina boojisan maa miskiina dararama suni oseename dubbatamoo nama jirretti haman isaan rakkoo qabanii jettee barjaa isaan rakkoo ani amiraatiin jala waan guyyaa hunda jirtuuf hin beekta jedhee yaadaan isa rabbiin guddaan na argu anqum nagaratti hin fudhannee ture yan yaasin gizee takka kan inni akkuma achi adda baanee jenneen kan inni wana miseenjaraan galatoonfachuu deemteetti kan jedhee yeroo tokkodha jennaan asumaan dhiisi yaasin jennaan inni iyyuu achumaan dhiise wanti haasaan kun wal hirkaa fuudhamee namni dubbate jiru namni gastiirra jiru kan dhaga'ee jira kan hin dhageenye jira dubbiin kun dubbii itti fufee miti saada na dhaga'e yeroo tokko
Waan Yeroo takkayyuu takkaa na jechuudha. dhaga'i dhugaa rabbii dubbachuu fi Taphachiisaa turanii miti. Hayyee. Aniifati nagaadhaan waliin taphanne Saada, miti. na dhaga'i. Nagaadhaan karaa baanee miti. Saada. Aniifati waa waliin jennee. Ishi qoy na dhaga'i na naasaa ati saasaadhuuti gizee takka nan dubbadha. Yaasin tapha gizee takka itti irratti koyinii 500 naa kenne. Gurraachaan akkuma ati argitu koyinii 1000 takka hin ga'u kan inni naa kenne kan na tafsiisaa ture nama biraadha. Saniyyuu maatii obboleettii kiyyaanaaf. An akka obboleettii kootittiin silaala keetti sin beeka ati sin beekta. An guyyaa meeqa sitti muufadheera sin ta'a. Guyyaa takka miidiyaa irratti kana dhufee mana banadhee gastii banadhee maqaa kan kee kaasee hin beeku. Irraa bayetan haala xurii sii dawwaleetan saada wanti akkanaa dogongora. Maaliif kun kana ta'e hin jedha malee mana kan koo banadhee saadaan akkas goote yookaan saadaadhaan kana muufadhe jedhee sagalee kan koo yookaan immoo namatti sin dhaggeessisu hin ture. Osuma dogongorri jiraate immoo yaasin gizee sana dhiifama siin jedhe. Inni amma madiitu dogongora qabdi jettus immoo utuu yaasin dubbii kana itti fufee haasa'e wal hirkaa fuudhamee haasaame dhuguma yoon dhorkuu dhiise dhuguma dogongora Mana koo jiru. banadhee maqaa si kan kachi keessa jiru sunda keessanii miti maqaa nam takkaa waamee naasomne. Kunoo ijoolleen jarri qacoonis Amiiraan jiran awwalaa kaasanii akka dhumaa yeroo mana banadhaa kaasanii. Jarallee galchi jarallee galchi. Amiraanis haasaa turte takkittiin haasaa turte dhagahan ture bar dubbiin haga kana akka abbalamu takkittiin hin jiru. Haasa'an gochuu hin qabduu jedhane malee ani maqaa madii maqaa inni. Mana sobne arraba namaa kanatuyyuu Habibti arraba namaa kana dura du'aan soban jaalladhu irra dibaasa boon jaalladhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ko namni takkitti na dhagaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Ishii baroodha reedi gizee takka na dhaggeeffadhu. Dhugaa dubbiin haga kana akka abbadamu wayii hin jiru. Saadaan na beekti ana eenyuun akkan ta'e na beekti anis isiin beekaa utuman itti mufadhe ani irraa bayetan itti dawwala malee asirratti akka namni ormi na dhaga'u akka ormi sii dhaga'us ana dhaga'us nama godhuu miti ani. Garuu immoo dubbiin kun immoo wal harka fuudhamee bakka itti naasaafne. Inni ormi si dhaga'e maa inni ati waan jette qabda kan jedhe nama biraami. Waan jedhe qabu Ala sana dhiisaa na dhagaye kaa madiin dogongora qabdi. Kana achumatti dhiisaa jechuu dandeessa. Wanti si galchee hin jiru ammallee si wanti ilaallatu. Hafeera bar namni maqaa kan kee kaasee haasee jira maal gurra rabbi sii kenne dhagaa turte. Inni ilaallata jechuun dhiisaa jechuun ni qabdi. Yeroo jarri inni sanii gaafa jarri dhiiftara miseenjaraa jedhamu maaliif? Wallahi namni ajandaa godhatee haasee hin jiru bar yaasiin tokkittiitu yoo afaan sarraa kan bahee saada isuma namni galatoomi namni gizmaa tafsisee bahee jedhu. Inni yeroo tokko jedhe akkamitti jallisiisa re'an. Yeroo tokko jedhe bar. Takkaan miti maaliif? Ayyee jedhe miti dhiifama sun hin jenne. Nuti warra dhiiftara miseenjiriidhaan leencaan lolu warra allaattiidhaan lolu makiinaa diimtuudhaan warra loluu miti. Warra makiinaa diimtuu kennee akka leesh akka inni lama maal jedhaa eenyuun akka shamarran nurraa qaramboon akkanaas hin jiru wallahi. Saadaati dhiifama nuti just taphatu jira ni beeti ijoolleen hundinuu ni beekan nuti akka taphannu. Beekanu namni beeke beeku garuu jecha akkanaa namoota kaan gadi xiqqeessitanii jechoota hin taane namaan hin jedhina. Awwaan makiinaa diimtuu tokko argadheefanii naqee miseenjeraan jana. Ishi namoota leenca kennitaniif fuudhani keessaa dhufee leenca waliin jana hartanii reessinis. Giftara keessa giftara taatanii dhufee miseenjera keessa sinii wajjin bulaara. Saada takkatti sakandima takkatti bar laaki yaasinoon akkas jedhe malee akkanatti waan ati haasofte kana namni haasoo hin jiru tokkochisaa warra leencaa nama garafuu warra makiinaa diimtuutii biti biraa homaa man jenne bar takkatti meebi miseenjeraan gara tuffachuu deemtee warra allaattiin loluu. Warra allaattiin loluu warra makiinaa diimtuudhaan loluu. Gaafii si gaafadha. Saada ati namas sitti meemoo ofii dhageette. Wallahi ofii fannaqee gastii galee ergadhee maaliif akkas naan jettan jennaa kolfanii mudii dursa gaafa dhayitu madiinaa duwwaatu dhiifama jette dhiifama okkee bakkaa jette siiduunaatu koomentiidhaan dhiifama jette isaanatti kolfanii mudii qabatanii jennaan. Kun miidiyaadha. Miidiyaa irratti namni akka adda addaatti yaada kan deemee tattaphatee akka barbaadetti kolfee jechuu barbaadu jira kan nama muufachiisuuf jecha badaa namaa jedhu jira jarri immoo.
Ani dhiifama keessaniif ni nama naa oliiti. Nama naa olii nama namni shan daawwatu dhiifama godhuufis dhiifama naa gootanus wanti waliin osoo tuffiin jiraate jalqabuma mana kee dhufan ammayyuu maaliif jennaan sana maal goone jedhanii si bira darbuu hin danda'an anummaan hun dhufu jechuudha. Seenee ani baay'ee jaaladhu iyyuu beekti jar Kaayirootti wal beektaa. hin jaaladhu sababa sanii kabaja waan sii qabu nuuf dhufne namni osoo kabajaa sii qabaatu baatte badhe maal itti kun Saada ati bannaan hin bar nama warra keessaan si soquu barnu bilbilee bannaati. Maal taate? Ati Amiiraa fi Kiingii uummata chiistaa waan dhageessee. Uummata keessaa uummata filaaworii akka hin darbine kanatti akka jara tuttanumte. Kan uummata Kintaaroo. Waan inni dhugaa dubbateef tuqamaa inni. Jara tokina amma wanna godha jara ka Kiingii alatti wanna titadha gurre gara biraatti titadha amma Amiira keessatti mijatu. Poolisiin qabee. poolisii qabdee jirtaa mi qabi. Yoo jira. Poolisii teekeer godha. Waa'ee bira hasaa amma. Ayyee ayyee. Qoy gurre Kiingii Raayaa Tafuunaa. Fataan godha. Kiingii Raayaa Tafuunaa. Akkam jettan silaa akkamii silaa Nagaa wallaahi. hedduu bareeddan immoo beektaa. Amma fotoodhaaf qabdan leemaa si jechuun dandeenyu bardaaddaan nu ulfaata beektaa nu. Obboleessoo gaafa waa jettu dhageeffadhu kittaan na jettee miti. Nama baddaa gumaa sirraa kafalusuu dandeenyu dhageeffatu keessaa na dubbisi. Waan tokko asirratti haasoo hin barbaadu tole. Gurraachaati nama. Asirratti akka adiisa isin amma. Fakkaata. Ready. Kiingii qoy. Kiingii si katabaa nambaraan kenna. Ati. Abbo si barreesseerani qaata si barreesse. Okay, let me check. Das nama dakkatti laal. Maal barreessa? Kana fakkaata. Nambaree Miidiyaarra yaadanii miskiinan boojisina. Qofa miskiinan boojisina. Ilmi namaa kabajaa qaba. Nama sin dhaamachuu dhiira keessan immoo yoo dandeettii onnee qabaatan garuu giiftiin maallaqaan bitamaa garuu onneen bitamuu hin danda'amu tana bicha naa amana. shuggutii Dhiirota kana achi deemaati qawwee bitadhaa eenyummaa keessan of qabachiisa. Ahmad. Man haadhara. Ahmad. qabbanaa abbaa kiyya qabbanaa. Ahmad. Keessa sa'aadaa dhagaa baasa bilisa baasa hojjetu miskiin adgeemii ofii taphattee onnoo jettu. Gurre biyaasinoon kiingin keessa wajji fitadhaa jenni. No, Kiingii rakkoon qaba. Poolisiin teekeer ni godha. Poolisiin teekeer ni godha. Saadaa nyaata. Waan takka wanti inni balleessan takka hin jiru yoo dhugaa dubbachuun alatti kiingii wanti inni balleessan. Asitti miti bar bakka biraatti. Yaa inninis giiftara inninis naaf kenna isas keessaanii Saadaa isa keessaanin miseenjara keessaan na wajjiniin bula yoo ta'u malee kiingis gaa sappoorti na godha na wajjin miseenjara keessa bulaa Waa'ee keetitti irratti miti yookaan kee maal amma asitti dhumatee bar. Amma yoo jarri gara biraatti wal lolan na fakkaata amma isaanitti nutti deddeebi'amnaa hin jennaan. Nutti deddeebi'e. Ati asitti neetworkiin qabee neetworkii saadaa qabee jira.